بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن بليانكي نجاك أبدو جرتو الحمد لله بقى نجان جراتن أنا اللي كنو دبي قافي كيسانيف قبل سني دي هاد جرا فيديو دينقد هجد تقرتك أسلي مالي دا مالي فيدا جتني هدون كيسان نجافتني قافي سنيف أمو دبي قبل سني دو فجر إن شاء الله كنو قاسل لكم سنر جتمو كنا inni gosuma lama beeka jechuudha. Gosa amma sirritti magariisa kanaafi gosa daalachaa ka xiqqoo amma mukni waluma fakkaata garuu ka xiqqoo daalachaa kana beeka. Ka sirritti magariisa sanis daakuun isaa kunoo kana fakkaata akkasuma sirritti magariisa. Kamukni isaa ka daalachaa jedhu kanas kunoo daakin isaa akkanuma daalachaa. Inni tokkochumaa faayidaan isaallee tokkochumaa garuu gosuma mukaatu xiqqishuma addaan jira malee kan amma deengadda fayyadame ka xiqqoo akka daalachaa bifti isaa akka hinnaa jiru kana jechuudha. Kun bifti isaa kanuma kunillee akkanuma magariisa gosuma tokkocha jechuudha. Isa kana akkanatti baalli isaa irraa guuramee gogfameeti gara daakuu deebi'a. Muki kuni afaan Ingiliffaatiin taaktirii jedhama. Afaan Somaaliffaatiin illee qassila jedhaniini. Afaan Oromiffaatiin ammoo maal akka ta'e ani hin beeku. Inni ka argamu kama gara East Afrikaa kana keessattuu biyya Somaaliyaa keessatti argama. Bakki inni irraa oomishamullee hedduminaan achuma. Biyyuma Somaaliyaa kanatti oomishama jechuudha. Isaaniiti hedduu itti fayyadama. Durirraa itti fayyadamuu jalqaban isaanii ka ture jechuudha. Faayidaan qassila kanaa maali yoo nan jettan ammoo natural soapidha. Hedduu tokko fuula qulqulleessa akka saamunaa uumamaati jechuudha. Fuula dhiqee qulqulleessa. San malee fuula kennallee hedduu tokko moisturaayizii godha. Akka inni lallaafee akka sooftii ta'ee fuulli kenna nuuf turu godha. Gogaa fuula kennaatiifillee hedduu tokko faayidaa qabaaf jechuudha. Fuulallee hin bareechaa hedduu tokko bareechaa kana yoo barbaanne kophaa isaallee akkanatti hin dibatamaa. Waa hedduu walitti dabalanii irdii yookaan killee waan garagaraa abukaadoo waan garagaraati walitti idaaniiti itti fayyadamuu dandahanii. Namni garii rifeensallee itti dibataa rifeensallee itti fayyadama jechuudha. Karaa Harar kanallee hedduu itti fayyadamanii. Hiriyaati takka gaafa biyya jirru karaa Harar Diredawaa kana godaantee gara biyya keenyaa dhufteeti. Gaafas na barsiiftaniyyuu isiitu na barsiise achi dura hin beeku. Bareedaadha jettee rifeensallee naaf dibdee ofiifillee dibattee garuu amma turee jiranillee akkasitti irra deebi'ee hin laallee rifeensa fagamta akka faayidaa naa godheyyuu hin laallee. Asumaanuu na yaadachiiftanii mee irra deddeebi'ee dibadheeti yoo inni rifeensaaf faayidaa qabu ta'e isiniif qooda inshaallah. Mee maaniyyuu rifeensaaf fayyadamee hagamta akka inni faayidaa rifeensaaf illee qabu laallaa garuu fuulaaf faayidaa bareedaa qabaatti fayyadamaa isiniin jedha yoo argattanii. Qansila jechuun kana fakkaataa yoo jaallattan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatina. Gaafii biraallee yoo qabaattan karaa komentii jalaatiin na gaafadhaa isinii deebisan inshaallah. Kana olis namni biraa ka beeku yoo jiraatanis karaa komentii jalaatiin naaf barreessa inshaallah. Walirraa barannaa wal barsiifna. Har'aaf kana fakkaataa ga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.